kun sirriidha jedhee akkasitti sirriitti ilaalu waa'ee eenyummaa isaatiif dantaan qabu waan ta'eef eegumsa isaanii yookaan deebii isaaniirra waan gaariin eeggate. Because kun dogoggora. Ati wanta kana positively yaaddee garuu ilaalcha siyaasaatiin yoo ilaalame dogoggora akka ta'e kallattii wanteessitti himuu barbaadu. Because alaabaan sun lameenuu alaabaa siyaasaati, alaabaa dhaabaati, alaabaa paartiiti. Isinii galee kanaafuu alaabaa paartii hanga ta'etti immoo paartiin sun ergama qaba waan ta'eef ergamni isaa sun immoo matummaan isaatu galmi isaanii tokko ta'us adeemsi galma sana ittiin ga'uuf deeman fakkeenyaaf aniif ati Dubaayii jirraa jennu. Ati baaburaan dhufaa jirta yoo ta'e jedhani konkolaataan hin dhufaa jira. Sii galaa jira miti. Aniif ati bakki deemnu Oromiyaadha. Garuu kalaan ittiin deemaa jirru garagara. Inni tokko bishaan irra deema, inni tokko immoo lafarra deema. Kanaafuu ilaalcha garagaraadha kan ittiin adeemamaa jiru. Taargeetiin isaanii uummata kana bilisa baafnee uummata kana jechuudha gaaffii inni biyyattii keessatti gaafatu deebiinaafidha kan isaan deeman. Kanaafuu lameen isaaniitu wal cinaa kaa'uun rakkoo wal keessa fuudhanii kaa'uuni. Adurreef saree yookaan ammoo waliin fakkaanne wayii geessitee walirra kaa'u wayii waan fakkaatuuf rakkoo uumaa. Alaabaa kan Oromooti lachuu kan baay'ee beektan. Kan Oromooti lachuu. Amma kan intini irraan keenye kan Atsee Minilik irraa kan biraa irraan keenye lachuu Oromooti. Atammallee achumatti deebi'aa jirta ila waan tokko sitti ilaali artiistii makka. Warri Amaaraa sun maal jedhanii mammaakseera. Taata dhagaye. Akkasii Waan galutti galee jiraatu. dhaggeeffadhu. Warri Amaaraa sun yeroo mammaaktu taata boociqaa jetti beekte. Dhiqatee kee amma dhoqqeetti gangalatu akka nurkaan taane dubbiin keenya. Waan sana sila dubbannee xumurree faanaa gallee ammallee irra deebinee dubbanna yoo ta'e jedhe sa'aatii walitti bu'uuf namoota sira jiran firaastiin gochuu yoo ta'e alatti kan qabu. Gaaffii kallattii ta'anis deebii kallattiin siif laadde jedhe. Alaabaa kana lamaan fuutee walirra kaa'uun dogoggora guddaadha wallaalumarraa yoo ta'e Soke waan kana akka sirreeffattu sitti meen jira arraboota akka hin fayyadamne kana bakka sanitti yoollee laayivii seenuuf jette baakgiraawundii kan bakka jirtu irraa jijjiiradhu because namni akkanatti ilaalu kun alaabaa biyya kamii jedha harkaa gata jechuudha yookaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo fakkaatu yookaan kan abbaa gadaan fakkaatu mataaf miila dhabee jira jechuudha. Gorsa keetiif naa galatoomi dhugaa keeti gaaffiin kun naa dhiyaatee ture dalleessi qofa miti. Akkasi. Inshallah. Ati amma garuu wanta akkana naannaa jirtu ufannaa galaa jira. Mana namoota koomintii jala jiran baay'eedhaan galleeffisanii. Wanti siin deebii galeef jechuudha irra deebitee na gaafataa jirtu. Maaliif yoo jettan Oromoo hin hawwattu jedheen yaada. Oromoon ciigoo waan jedhamu jira. Sirna haasawa keessa jechuudha. Sookoo sorgoo kan qabu jechuudha. Muciyoon kun jechuudha. Sookoodhaan waan isiin gochaa jirtu jira. Innis maali yoo jettan namni ciigoo afaan Oromoo barateera ta'ee jedhe. Ingalaa fi maaf dhiifte jechuun waan silan waliin dubbachaa turre jechuun makkaa maali jechuun. Maali jas deebiftee na laaltama sirbisiin jedhamaa jira barri. Mama meeqa guyya biraan ta'u yaani. Akka gootu boru yeroo dhuftu akka gootu jechuudha dhaggeeffadhu. Bakka artiistii jedhu kana artiistii haqi. Alaabaa isa duuba kee jiru dhoksi. Maaliif yoo jette ani amma afaan Oromootiin akkasi gaafadhee jiru. Artiistii yommuu jedhamu bari itti gaafatamummaa fudhataa jirta. Bar fakkeenyaaf akka sabaatti jechuudha. Itti gaafatamummaa jechuudha. Sabarraa fudhachaa jirta jechuudha. Fakkeenyaaf osoo Amaarri tokko yookaan Guraagee yookaan Kambaataan tokko በምን ላይ ነው የምትሰሪ? በየትኛው ፊልድ ነው አርቲስትነትሽ ብሎ ቢጠይቅሽ ምን ልትመልሽላችሁ ነው? Nu afaan Oromootiin warra wal hubachuu dandeenyatu dandeettii kee performansii kee asirratti nutti agarsiisuuf namni hayyamamoo hin taane sabni biraa osoo si gaafate maal deebisuufiif deemtaadha kan koo gaafiin yaa artiistii makkaa kee. Ekkuma guyyaa naa jijjiiraan jedhee malee barammas isinitti himuu hin jenne man. Eeyyee akka gootu yoo xiqqaatee jedhellee makkaa jechuun bakka kabajamtuudha. Bakka jaallatamtuudha, bakka filatamtuudha, bakka seena qabeettiidha keessattuu akka amantaa Islaamaatti jechuudha. Artiistii yommuu jedhee makka yommuu jedhu xiqqoo kuni mirga keetu baay'ee. Tayyib sirbeen si boqachiisa yoo inshallah itti qophaa'e miti mee dabalataa kunaaf godhaa sheer naaf godhaati. Sheer godhaa fitaaf godhaa si gorsaa qotu dhaggeeffatu makka koo maqaan kan kee bareedaadha maashaallah. Fakkeenyaaf anamma Muhammad
Yemmuu jedhanu Muhammad yemmuu jettu waan sammuu keetti dhufu tokkotu jira. Muhammad yemmuu jedhamu waan sammuu keetti dhufu jira. Innis maali? Ani ergamaa Rabbii ta'e osoo hin taane maqaa ergamaa Rabbii akka ta'e jedhe wayi sammuu keetti dhufu yaadachuudhaaf jechuudha. Osoo Rabbiin nuuf laaffisee hojii gaggaarii isaan hojjetan hojjennee akkam nama gammachiisa ture. Isinii galee garuu Rabbiin waan sana nuuf laaffisuudhaan isa kadhachaa hanga dandeenyeen immoo waanuma maqaa keenyaaf wal fakkaatu osoo gooniif bareeda. Waa biraatii mitama fakkeenyaaf koomantii kana jalatti yeroo tokko dhufee jechuudha. Ijoollummaan kun qabdee dhufee dhufeenanis sirbuma darbee ilaallaa fa'i dhufee banadhee fa'i taphadhaa beekee bulloo yeroo jira dhufe ati maqaa kee Maammar jedhamaa hareeda kee jilbaan geessee sirbitaa jedhanii itti lolu beekte isaanitti hin qabamu isaanirra ilaalu because isaanis miira isaanitti dhagahame jaalaluma amantaa isaaniitiif qaban kabajuu manaaf qabaniif jecha waan irraa xiqqoo fokkisu wayina dheekkamaa jiru. Anis akka waan Rabbii waan sanarraa na dhorku Rabbiin kadhataan irraa of eeguuf yaala. Kanaaf hanga dandeenyeen maqootii akkanaa kana yemmuu fayyadamnu maaliif it's a viral maqaan kun fakkeenyaaf jechuudha makkaa yemmuu jedhamu sammuu keetti fiigee wanti dhufu sallallahu alaihi wasallam. Yemmuu makka jettu sammuu keetti fiigee wanti dhufu makka jechuun eessa akka ta'e jedhee sammuu keetti jechuudha fiiga. Kanaaf artiist isiin jettu sun bira buutee yemmuu jettu xiqqoo jetti waan ta'eedhaaf nickname osoo goote fa'i gaarii. Artiist Makiyyuu waan akkasii osoo goote jechuun jijjiirte jechuudha. Miidiyaa gammaatiin kan namni beeku. Artiist Makkaa jedhu kana khalaas dhiyeenyaan itti godhe dheengadduma yaani torbeen guunnee as. Makkaa reefu dubala. Gommitti gommaadhaan namni na beeku. Okay. Obboleewwan mucattiin kun maal jettee sirbitu seete kaleessa jechuudha. Maali ati sirbumti ati sirbitu kunii? Wantumti ati gama artiitiin uummataaf baafte jedhee wayitan gaafadhee jedhu ayi nama na dhiisee deemen sossobuun kadhadhu dantaa isaatii jetti beektee jennaan lakkiin taloo dhiira Oromoo kana bar shamarri yoo inni dhiisee isii ari'ellee shamarri kadhatteeni sossobteeni gugguuftee fi yemmuu jedhu moo gara biraatti nam fudhatedha. Dhaloonni ammaa kun dubbii namaa jijjiirudha keessa uumamni. Jechuun mambarka keessa dhiifama isa gaafatanudha jechuudha. Dhiifama mallattoon dhiifamaati gugguufii jechuun malee waan biraatii miti. Akkasitti dhiira Oromoo kana araarfatti jechuudha shamarri. Isiin garuu dhiira Oromooti tuftee dantaa keetii yoo na dhiiftee deemteedhaan isiin kadhadhu jettee sirbite. Sirbisii kunis dogoggora. Maaliifii jedhi na gaafadhu. Kuni mirga keetii naannoo badhanaa garuu jechuudha laala gahi bakka. Dhiira Oromoo jarjaranii ofirraan ari'an yoo inni nama kabale yoo inni nama qunxuute yoo inni nama ifate waan inni namaan jedhe tole gooftaa isa gaaraa osoo hin ta'in isa lafarraa iyyuu osoo hin ta'in isa mana keessaa iyyuu osoo hin ta'in isa sireerraa jettee jechuudha fakkeenya siif ibsaa jira akkasitti jechuudha sossobattee garaa laaffifattee suutuma jette mataa kee garcabsitee yoo jette Siriisa jechuudha ilmi dhiiraa inni dhiisa. Sii galaa jira miti. Ati garuu dantaa keetii akka kana akka sana yemmuu jettuuni baay'ee tokko jechuudha. Nu isa qofa osoo hin taane nama jetteef sana qofa osoo hin taane nutti dhagahama jechuudha. Obboleewwan miti ofuma dhamaaftee lama jaallachuu miti 12 yoo jaallate 12 yoo fuudhee jedhe silaa 12 hin danda'u du'aayyuun nu hanga afurii erga shari'aan hayyame ati maaliif ana malee jetta abbaan irree kaatee mucaatti jechuudha. Arbaan waan hin harkaan qabne namni tokko harkaan qabu eenyuun kaasloon yaani waan kooti Rebaakkish maali ati akka shaqaxaatti jechuudha gabaya deemtee akka kopheetti bitatte akka huccuutti bitatte ati abbaa manaa kee maali jechuudha. Laa jechuun maameen dhaggeeffadhu si caala beekeef miti dhaggeeffadhu. Namni keenya fuudhuu jennaan jaartii afur fuudhe jedhe shariyaan fuudhe jedhe shariyaan jedhe. Namni salaata waqtii 5 eeggatee salaatu. Namni Rabbiin sodaatu. Si galee? Gizee afur fuudhuu shariyaan immoo shariyaan waan ni godhe hunda amma yeroo hajjii dhaqxu mala maatii kee keessaa nyaachiftee obaastee ollaa kan kee obbolaa kee fira kee nyaachiftee obaaftee waan sirraa hafee kanarraa hafee hajjii yoo goote Rabbiin sirraa taqabbalaa jedha Rabbi leesh. Waajibni jalqabni manaa jiree. Ati immoo yeroo afur fuudhuun shari'aa siif godhu mana keessa haadha manaa keetiitiif waan haati manaa keetiitti gaafatamummaa haadha manaa keetii fudhattee kaateetu jaartii kan biraa fuuta.
Yaani ga'ee kan kee isii sanarratti sin baatta si kanarratti sin baattare. Haati manaa keetii ati nama biraa jaallatte qalbiin kee ala si ilaalatu ta'u isin si dhiistee ija kanaan si ilaalte akka ati barbaadde doortee dhuftu yoo si dhiistee wanjala nyaata si fuusisuu qabdi ati ga'ee kee bahataa jirta rees irratti. Sah ga'ee nam tokkootuun baatiin lama sadii jechuun ni dabbara laala fikra. Namni akkasii asfalligam jireenya namaa keessatti namni rabbiin sodaanne lakkoofsa rabbi jedhe qofa guutuu barbaadu asfalligam hin barbaachisu fedhe. Ilmoo argannaa bara rabbiin guddaan nuuf baasaa ilmoo keenyaan. Sah. Dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf dhiirri tokko jaartii lammaffaa kan fuuchuu deemuuf tokkoffaa waa wa'ii waan jireenya isaa keessatti isa hanqatee fi waan sirraa hanqate wa'ii yoo jiraatedha. Kana jabeessitee beekuu qabda. Waan sirraa hanqate jechuun of course ilmi namaa kun 100% completely miti beektee nama yommuu jedhamnu waanuma gaggaarii akka qabnu waan immoo silaa osoo qabaannee gaarii ta'u waan nurra hin jirre wa'ii jiraachuu mala jechuudha sii galaa jira miti. Kanaafuu waan sirraan arganne si tokkorraan argata yoo ta'e jedhe namni kuni fakkeenyaaf osoo si waliin jiraatu yoo ka'ee waan barbaadu yookaan waan dhalaarraa barbaadu wa'ii argachuudhaaf dhalaa biraarratti haraamaan kan deemu ta'ee jedhe rakkoon inni fidu isa qofa miti kan miidhu. Sillee waliin jirtu waan ta'eef waliinis miidhuu danda'a sii galee kun akka hin taanee fi karaa halaalaatiin jechuudha nikahaadhaan jechuudha bultii godhatee isin lameenuu humna danda'uun fakkeenyaaf dhiirtii tokko jaartii lama fuuchuuf yookaan sadi fuuchuuf dirqama konkolaataa mataadhaan shamara dhuftu sanaaf bituu yookaan mana gamoo lama sadaffaa qabu mataa isiitiin ijaaruu fi yookaan mataadhaan hunduma isaaniitiif jechuudha hojjettuu mana keessatti nyaata dhiyeessituuf waa hunda kompliit gootu dirqama yoo qabaannee lama sadi godhachuu hin qabu seerri jedhu hin jiru. Wantoota beezik ta'an murteessoo wantoota ta'an of course mana keessa galtu jira mana keessa galtu qabaachuudha qabdi. Lameen isaanii yookaan shamaran sun lama mana tokko keessa waliin jiraachuu kan dandeenye namuu ni beeka. Kanaafuu mana lameen isaaniitu qofaatti bulchuu danda'u. Fedhu dhoqqee irraa illee ijaaramu. Dirqama gamoo simintoo dhagaarraa ijaaramuu hin qabu manichi. Dhoqqee irraas ijaaramee waan qorra irraa dhorku, waan aduu irraa dhorku, waan ammoo diina irraa dhorku, waan jabeenya qabu wa'ii jechuudha. Waan akkasii yoo ta'e waan isin nyaattanii dhugdanii buluu dandeessan. Kafana uffattan wantoota jireenyaaf murteessoo ta'an beeksisa ta'an isiniif guuchuu danda'a taanaani mirga si hayyamsiisuu hin qabu ilmi dhiiraa hin fuudha jechuudha kun hayyamamaadhaaf isaaf dirqama makka ani jaartii lammaffaa fuuchuun barbaada naaf hayyamtaa bareedduu koo gootittii koo jedhee jilbarra gugguufee si kadhachuu hin qabu kun seerri shari'aallee akkas hin jenne siif galee kanaafuu jechuudha dubbiin koo kun si galaa jira fakkaatama sallisee dhaggeeffachaa jiru. Jechuun xiqqoo naa garaara. Qacallatti sii galuu qaba dubbiin teessisuudha waan ta'eedhaaf jechuudha sii galee. Kanaafuu jechuudha yaadne. Kanaafuu inni sana gochuu danda'a ta'ee jennaan situ of salphisee kana booda deemi jettee dhiira sodaachisuu hin qabdu. Lameenuu hin jiraachisaa eeyyee. Atamma wanti miirri si keessatti dhaga'amaa jiru dhiirri tokko jechuudha osoo kan koo ta'u deemee dhalaa biraa jaartuma isaasii kana alaalaa sana deemee qaqqabee hammatee na birallee dhufee akka inni qaama kootti bu'uun barbaadu. Inni jedhan kun salfishinnati yookaan ammoo dhiphummaa jechuudha nama of qofaaf jechuudha. Nama beekee albaadhessa jetti Oromoon jechuudha albaadhessa ta'aa jirta jechuudha. Obboleettiin keessa shamaraa jechuudha hoo xiqqaate mana tokko keessa 5 taatee teessi osoo hin heerumin osoo jaarsan argatiin. Sii galaa jira miti. Isaan hoo carraa maalii qabu?